Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hordoftoota fayyaa kabajamoo akka qaalii akkam nagaa fayyaadha. Hedduun isin jaalladha galatoomaa. Dawaa nuti meesar sablamentarii kiliinikaaliin tajaajila wallaansaa baay'ee kannuu irratti kan argamu iddoon kiliinika keenyaa Itoophiyaa keessaa Harargee Bahaa Harar Nook Bika Jaamutti argamna. Keessattuu tajaajilli nuti akkaan irratti kannuudhaan beekamnu Kintaarot daqiiqaa 30 keessatti baqa isaa fi ilaalaan malatti wallaannee walaba taasifna. Kanaaf bifa haala ammayyaa ta'een wallaansa aadaa bifa ammayyaatti ashaashallee jijjiirree akkasitti madaan malatti ilaalaan malatti namni fudhataa jechuun biratti daqiiqaa 30 booda fudhateetuma deema haalatti deebii hin qabne jechuudha. Waan nyaachuu qabuu fi waan nyaachuu hin qabne adda baafnee fi adeemsa inni itti deebi'uu hin dandeenyeen tajaajila gahaa kanaaf jechuudha. Kana kannuu irratti kan beekamu dabalataanis dhibeelee hedduudhaaf wallaansa gahaa kannuu irratti kan argamu sa'aa boqonnaa isaa gahaa warra onlaayinii fayyadaman hundaafuu bakka jiranitti waan mana isaanii keessa isaan bira jira akka itti dhibdeef irraa ittisan dawaa mana keessa jiru dawuma mana keessaatiin akka ittiif wallaanan odoo alan baane odoo waciin baafne akka ittiif wallaanu barsiisuu irratti argama. Kana keessaa har'a dhibdee haaraa dawaalee haaraa qabannee dhufne nu hordofaa isiniin jenna. Dawaalee haaraa abba 5 dabarsinee asirratti 5 san ni qabattanii itti fayyadamtanii deebi'immas dhibeen haaraa kuni har'a warroottan ulfaatina qaamaatiin dararamu jiru. Qaamaan akka malee gabbatee lafaa ka'uu dadhabee fi isii gabbattee lafaa ka'uu dadhabdeefis dawaa isaa irraa haasofnaa jechuudha darsiisaniiti har'a warra ulfaatina qaamaatiin dararame. Ulfaatinni kun haqallina keessa jiruu fi kan gabbina keessa jiru jira jechuudha. Kanaaf ulfaatina gabbinaarraa haasofnaa jechuudha. Ulfaatina gabbinaati warra gabbina borcootti dabalamu qaamni kaan foon isaa malmanaala guddatee baay'ee jechuudha. Jara kanarraa haasofnaa jechuudha dawaa isaa. Inna deebisimmas ulfaatina kaan keessaa kanuma qallaa ta'ee jiru ulfaatina keetti dabalee jira yaanii irraa rakkachuu jirus suni oowwa qaamaatiin dhiibbaa dhiigaatiin takkaa'uu halee dhukkubuudhaan inna kun hundaa'u malee kan fidu ulfaatina qaama fida. Kanaaf ulfaatina qaamaa hoggaa jennu dhiigni adiin sochiin dhiigaa adiidhaa dhiigni adiin gahaa ta'uu dhabuu isaatii fi ulfaatinni qaamaa kan dhufuu danda'u dhiigni adiin gahaa ta'uu dhabuu isaatii fi deebisi ammas dhiigni qaama keessa socho'uu keessatti tuubboon inni qaama keessatti shirjuu hundi rakkachuu isaa irraa kan ka'een ulfaatinni nama tokko dabaluu danda'a jechuudha. Kan ammoo ulfaatinni kun amma haqallina furdina hin qabne hunda namaatu kanuma qabuu danda'u jechuudha. Ulfaatinni marraasa'u jiru kun kan dhiigaa wajjin wal qabatu kun amma ulfaatinni kun kanuma qaamaati jechuudha. Abaluu gabbataadhaa abaluu maareedhaa kanuma jaan kan borcoo baasee maal kan jaan kana jechuudha. Kanaaf jecha kuni ulfaatina qaamaati. Ulfaatinni qaamaa gaa haala soorata inni nyaatu irratti hundaa'eeti dabalaa jechuudha ulfaatinni qaamaa kun. Kanaaf isa sanirraa haasofna dawaa isaa akkatti firraa buusu jechuudha. Borcoo isarra guddatees akkatti firraa buusu irraa haasofna jechuudha. Kanaaf nu hordofaan afeerraa teenyaa isiniin jenna gaa kabajamoota kiyya qaqqaalii yaadaa fi gaafii qabdanis naaf dhiyeessaa naaf barreessaa naaf dawwalaa liifiidhaanis naaf barreessaa yaada qabdanna dhiyeessaa tajaajila nuti isin kannuu irrattinis gammaddanii fudhachuu keessaniif yaada qabdannuuf dhiyeessuu keessaniif hedduu takkaan isin galatoomfadhaa isin jaaladha. Fuulduraafillee akkasumatti yaada qabdannuuf dhiyeessaa nuuf dawwalaa tajaajila barbaaddanii irraayis waan isin dhibarraayis nu gaafachaa akkasitti wal barsiisuu keenyatti fufnaa. Kanaan abdii qabaa. Kanaaf bakka jirtanitti nagaa fayyaan isinitti haa ta'u fayyaan dhabinaa jecha karaa ulfaatina qaamaa dawaalee firraa hir'isan manuma keessaa ulfaatina qaamaa dawaa firraa hir'isanitti deemnaa jechuudha. Karaa dawaa wal barsiisuu deemnaa jechuudha. Inni tokkoffaa mana keessatti waan itti firraa hir'istu meeyramaa jaama. Meeyramaa tanagaa beerri ummaaleen teenya ni beekanii jechuudha. Afaan garaagaraatiin waamamuu danda'a. Mukni kun meeyramaa jaama
akkuma kuduraatti alattis gurgurama. Kanaaf bakkayyutti argamaa jechuudha. Meeyramaa tanaa fi ikiliilul jabal. Ikiliilul jabalii kana foonitti dabalanii magaalaa keessatti akka qimamaatti akka foon urgeessuutti tibsee keessatti dabalanii kanuma dalagamu kanaa jechuudha. Isuma kanaa jechuudha. Waamuma mana keenya keessa jiru barda waayyaa jaraban. Kanaaf irraa akka fayyadamtan abdiin qabaa. Irraa fayyadamaa jirtanii baay'een isin irraa gammadee jira galatooma. Kamuma duraatti yaallu itti fufuu qabdanii jaa. Kanaaf akki gootu meeyramaa kanaa fi ikiliilul jabal kana ni fuuta dawaa tokko fa'aa akka itti fayyadamtuun si hima. Ni fuuta maankaa tokko hurraa meeyramaa isaa meeyramiyyaa kana maankaa tokko hurraa isiidhaa ni fuuta. Meeyramiyyaa kana maankaa tokko hurraa isaa fuuteetuma baabunach ililli muka jaamu kanas kunis mukuma mooraa keessa guddifamutti ala bakkayyutti argama. Kanaas maankaa tokko irraa isaa fuuta. Ikiliilul jabal tasilaa foonitti akka silaa qimama urgeessituu nyaataatti itti dabalan tanaas ikiliilul jabal tanaas ni fuuta. Maankaa tokko jara sadeen kanarraa fuuteeti meeyramiyyaa tanaa fi ikiliilul jabal kanaa fi baabunach tanaa gogogaa isaa urreessitee maankaa tokko irraa fuutee isa kana walitti dabaltee waggaa walitti dabaltee bishaan kubbaayyaa tokko keessa naqxee bishaan kubbaayyaa tokkochaa sana immoo ofiitti naqxee ibiddarra keessee waliin danfistee jechuudha. Boleessa kiyya ulfaatina qaamaa waggaa ofirraa buusuu deema. Waliin danfistee achii booda bishaan san jalaa miirtee kubbaayyaa tokkochaa san dhuydaa jechuudha. Garaa qullaatti ganama sukkaraan maletti dhuydaa. Akkasitti guyyaa tokko ganamaa fi galgala keessa dhuydaa jechuudha. Torbaan keessaa guyyaa lama fayyadamtaa jechuudha. Ulfaatinni qaama keetii akkasumas irraa bu'e jechuudha. Toltaa jechuudha. Akkuma suuraa asirratti agartan tanitti ulfaatina qaama keetiif irraa salphistaa jechuudha. Kanaaf torbaan keessaa guyyaa lama fayyadamtaa. Akkasitti torbaan tokko keessatti guyyaa lama yoo fayyadamte guyyaa lamaan san ganamaa fi galgala fayyadamtaa 4 jechuudha. Sa'aatii dabarsa keessa naanna'ee taanaan waggaa karaa ulfina keessarraa hir'isuu deemaa jechuudha. Inni lammaffaan gaa akkatti ulfaatina qaamaaf irraa hir'isanii dawaan ka barachuu jirru gaama manuma keessa ta'anii ulfaatina qaamaa akkatti ofirraa hir'isan dawaa mana keessaatiin. Inni lammaffaan shaayii akhdar jaama. Shaayumaa baqaa daqqii shaayii tanumaa shaayii qursiirra fayyadamnu tana. Kanaa fi zanjabiila jechuudha. Kanaa fi zanjabiila kana mukawwanaata lamaan kan ni fuuta. Shaayii tanaa maanka takka ni fuuta akhdarii tana. Akkasumas zanjabiilas cinaa maankaadhaa ni fuuta. Naanaa maanka tokko ni fuuta. Kammoona maanka tokko ni fuuta. Kammoona takka naanaa 2 zanjabiila 3 shaayii 4 jara afran kana maanka tokko waliif fuuteetuma waggaa maanka tokko waliif fuutee waliin laayitaa jechuudha. Waliin laayiteetuma fuutee bikka takkaa fuutee kubbaayyaa tokko bishaan kubbaayyaa tokkotti naqxa. Achi booda hoteeliin naqattee ka danfistaa jechuudha. Danfistee dhuyda achi booda eega danfistee booda jalaa miirtee qabbanaawaa isaa dhuydaa jechuudha. Garaa qullaarra dhuydaa jechuudha. Sukkaraan maletti ganamaa fi galgala dhuyda kanas. Akkasumas nyaata waajibaa kan nyaattu faxaraa laaqana hiraataa kan nyaattu kana hunda dura dhuydaa jechuudha. Odoo nyaata nyaanne dura dhuydaa jechuudha. Kanaaf hanga sa'a takka yoo faxara nyaachuu deemte sa'a takka dura faxara odoo nyaanne dura si faxara iddoo sa'aan takka jiraachuu qabdi jechuudha. Dawaa kana eegee fudhattee booda jechuudha. Dawaa mana keessaa kana jechuudha. Akkasitti ganamaa fi galgala fudhataa torbaan keessatti guyyaa 2 fudhataa guyyaa 7 akkasitti fayyadamta. Guyyaa 4 fayyadamta. Khalas ulfaatina kan ka'e bifooma qallaalii ta'een firraa hir'istaa jechuudha manuma keessatti. Odoo dawaa biraa kan rakkina biraa isaa taluun furanna jechuudha. Akkasumatti dawaan mana keessaa gaa akkuma itti fufuu jira. Dhibbeen irraa haasa'u jirrus gaa ulfaatina qaamaati. Kan keessaa haalaatis nama ulfaatina qaamaatiin dararamee fi har'a kan haasa'u jiru. Dawaan manuma keessaa fayyadamnu ulfaatina qaamaatii kan sadaffaa. Shaayii akhdar kana ni fuutaa. Shaayuma fayyadamtan ni fuutaa.
maankaa tokko futeetuma achii booda dhadhaa itti dabaltaa. Dhadhaa itti dabalteetii shaayii tanaan walitti danfista. Hoggaa shaayii tanaan walitti danfistee booda achii booda keeysee sukkuumattaanii jechuudha. Wayin naqattee akka burcuqqoon naqattee sukkuumattaanii jechuudha. Sirraa buusaa jechuudha. Karaa kaaniin ammoo dhadhuma kana fuuteetuma waan shaayii lakdar tana fuuteetuma hanga parsantii 40 takka ibiddarra keeysee bishaan itti naqxee danfistee ibiddarra keeysee achi booda jalaa miirtee dhuydaa jechuudha. Akkuma shaayitti shokkora hin qabne malee shaayumtani shokkora irraa dhiifteetuma isuma qofa dhuydaa jechuudha. Hanga torban keessaa hoggaaniif akkasi fayyadamtee haruma gabaabaan akkasitti sirraa bu'aa jechuudha. Ulfaatinni qaamaa torban keessaa guyyaa 2 fayyadamta. Akkasi guyyaa 4 fayyadamta. Guyyaa 4 boodan fayyadamtu ulfaatinni kan ka'e qalla haruma qallaaliin sirraa bu'aa jechuudha. Waan isin dhibe gaa nuuf dawwalaa nu gaafadhaa isin jenna. Mukni kun gaa waan inni ana sirriitti haasa'u waan mana keessa fayyadamtan kun maqaan isaa wal dhabuu mala bakka jirtanii fi kana kanaanii suuraa isaa ilaaltanii irraa fayyadamtanii akkasitti bifa ganda keessanii yaamamuun naannoo jirtanii yaamamuun irraa fayyadamtanii. Kanaaf gaaffii fi yaada qabdan nuuf barreessaa nuuf dawwalaa isin jenna leevii feetanis. Kanaaf darsiin teenya akkumatti fuute jirti gaa dhibdeen nuti irraa haasa'u jirru gaa ulfaatina qaamaatii irraa dawaan isaa. Akkasumatti dawaan afuraffaa ulfaatina qaamaatiif wanni dawaa Nasiir Kuduraati. Kuni gaa cuunfaa kuduraaleedha jechuudha. Kuduraalee karraa cuunfitee ulfaatina qaamaa sirraa buusuu fi ulfaatina qaamaa si dabalu jira jechuudha. San keessaa ulfaatina qaamaa asirraa buusuu irraa sun. Tokkoffaa kana biqiltuunis ni fuuta. Biqiltuunis tunis mukuma mooraa keessa meeresisanii gaa afaan biyya keessanii ta'uu isin tanuma. Waan jettanii isintu beeka gaa yoo isin dhibde gada waltanii gaafachuu dandeessanii. Biqiltuunis tana ni fuuta. Itti aansee biqiltuusitti jarjiir itti aansee jazira. Kanaaf wanni kaarot jaamu kana jechuudha. Kaassi salaxaa akkasumatti khiyyaar akkasumatti baharoo jara kana fuutee kaawaa walitti dabaltee gimmaasha waliin laayixee isa hundaa'u achii booda waliin laayixee eegasii booda feetu juuzii gootee bifa juuziitiin dhuyda guyyatti marraa 3 dhuyda nyaata dura burcuqqoo takka dhuyda jara kana jechuudha. Jarri kun kuduraaleedha. Kanuma mana keessa jiru haaluma karaa gabaabaatiin kun akkanuma ulfaatina qaama irraa hir'iftaa jechuudha. Ammallee ni danda'ama jara kana walitti dabaltee bifa salaxaatiin qoonqoo irra yoo fudhattes ni danda'ama. Qoonqoo dura fudhattus ni danda'ama jechuudha. Juuzii gootee akkasitti dhuydaa jechuudha. Adeemsa kanaan torbaanitti marra 2 fudhatta. Marra 2 booda ittiin deebitu torbaanii marra 2 guyyaa 4 jechuudha. Bakka ani gaa jechuudha walii ulfaatina kan ka'e hir'isaatuma deema. Dawaan irraa xumura gaafa shanaffaa qarfaa fi deemaa jechuudha. Qarfaa fi deemaa walitti daballeeti. Qarfaa maankaa xiqqaa tokko deemaa maankaa 2 akkasuma bishaan kubbaayyaa tokko qarfaa fi bishaan kubbaayyaa waliin naannee wal jidanfifnee eega jalaa miirree qabbanaa booda deemaa maankaa 2 itti goonee akkasii waliin laaynee achii booda buleessa kiyya gaa buleetii xiyyaa dhuydaa jechuudha. Hoggaanii fi inni baraddeen ofirraa qabbaneessitee jechuudha. Achii booda hoggaa dhuydee booda hirriiba dura fudhataa. Akkasumatti ulfaatinni qaamaa kan hir'isaa deema. Torbaanitti marra 2 fudhatta guyyaa 4 fayyadamta. Akkasitti sirraa hir'isaa jechuudha. Kanaaf dawaalee asirratti dubbannu kun hundinuu manuma keessa jira. Manuma keessa teesseetii dhibdee fedhe akka ofirraa hir'isuuf isin barsiisuu irratti argamna gaa meeshaa sablamentarii kiliinikaaliin gaa addunyaa mana tokko taate tana wal fayyannee seenaa gaarii barreessuu qabna. Kanaaf gaa dawwaltanii nu gaafachuu fi dhibdee feetanirraa fi haala dawaa isiitii fi akkaataa itti fayyadama isiirraa nu gaafachuu keessaniif hedduu isin galatoomfannaa. Nuuf dawwalaa jirtan nu gaafachaa jirtanii yaada keessanirra dhaabbanneeti asirratti gaa darsii dawaa itti barsiifnu dhiyeessaa jirra. Kanaaf yaada keessan
nu jajjabeessaa nurraan qusatinaa YouTube keenya kana maatii taa'atti dabalama akka haareenis hin dhaqqabuuf hedduu galatoomaan isin jaa meesar supplementary kilinikaniin tajaajila wallaansaa idilee kan nurratti kan argamu keessattuu wallaansa baasur daqiiqaa 30 keessatti baasur kintaarot yookaan baasur yookaan kintaarot daqiiqaa 30 keessatti bakka isaaf ilaalan malitti wallaanee wala bataasifna bifa ammayyaa ta'een kanaaf gaa wallaansa aadaa akkaataa ammayyaa ta'een haala namni ittiin ulfaanneen kannaa jira. Bikka jirtanirraayis tajaajila dawaa isin ergine wallaansa gahaa isiniif kannuu dandeenya. Alaa fi keessattis biyya alaattirraayis Itoophiyaa biyyattii keessarraayis naannoo jirtan hundarra naannoo jirtan poostaa keessan nu barreessitanii rakkina qabdan nuuf dawwaltanii nu beeksiftanii dawaa fudhachuu dandeessanii. Kanaaf hedduun isin galatoomfadhaa dawwaltanii dawaa nu gaafachuu fi yaada qabdan rakkina keessan nuuf ibsitanii akkasitti haala barbaachisaa ta'een asirratti barumsa keenya nu hordofuu irrattis isin galatoomfannaa. Warroottan zaataan dhuftanii tajaajila keenya fudhattanii itti gammaddanii jirtanis isin galatoomfannaa. Kan bilbilaan zaataa waliin arkin halaala taa'ee biyya alaa jiraatee dawaa siif geessineefis isin galatoomfannaa. Nu ajajatee ergineefis isin galatoomfannaa. Kanuma biyya keessa ajajatee ergineefis isin galatoomfannaa. Kanaaf gaafii fi yaada qabdan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa isinin jennaa. Hedduu galatoomaa hanga darsii lammaffaatti walitti deebinutti nagaannaa turan afeerraa kootii. Ana Meesar Abbas Muhammadii nagaannaa turaa isinin jaaladhaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fayyaan dhabinaa fayyaa ta'a.